rafuu barbaade jechuudha. Ishiinis maal jettiini haay marammaramnu malee waliin buluu hin dandeenyu. Kanaafuu hin barbaadu jette. Egaa inni kanarratti maal godhe kun tuni bultii dhafuunaaf hin taatu jedhe battaluma isaaniitti jechuudha lubbuu ishii dabarsee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hoo ta'e meeshaalee ittiin hojjetu hin jedhan akka jedhanitti meeshaaluma ittiin hojjetu kanaan mummuree haadha ishii lafa godhe jedhan jechuudha. Immoo baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ilma namaati irratti kun raawwatamu jechuudha. Ilmi namaatis immoo hagam akka garaa jabeenya ta'e ilma namaa hin amaninaa wanti jedhamuuf kanaaf jechuudha. Isinii galee egaa obboleettii keenya kanarratti kanatu raawwatame jennee kan dubbannuu fi nuti barumsuma haa ta'uu fi malee waan biraatiif miti. Obboleettiin keenya darbiteerti mitiiree darbiteerti hundi keenya achuma deemnaa lubbuu ishii haa maaru. Garuu immoo wanna tokko wanti nu beekuu qabnu jaalannee nama sana erga jaalanneen booda ammas irra deebiidhaan seentanii erga jaalattaniin booda dirqama inni dhufee booleedhaan si fuudhu guduma dhageenya nuti barana silaa wanti hin dhageenye hin jiru. Harka fuudhee jirtu kabajamtoota keenya dhugaa dubbachuu fi baay'ee waan nama gaddisiisu tokko jechuudha. Kan obboleettii teenyarra ga'e innis maal dhaseetan dhugaa dubbachuuf hoo ta'e duraan dursee rabbi lubbuu ishii haa maaru obboleettiin teenya akka boqatteedha jechuudha. Ishiinis maalidha jaalallee biyya ormaatitti waggaa 10 wajjin jiraatte jechuudha. Waggaa 10 biyya ormaatitti onlaayiniidhaan wajjin jiraatte. Egaa inni wal jaalatanii jechuudha. Erga ishiin galteen booda ajjeese. Sababni isaa maaliif? Egaa sababa isaa walumaan jechuudha. Sababni isaatis akka marammaraman yookaan immoo akka laalaman osoo wajjiniin hin rafiin akka laalamanidha kan isaan dubbatan jechuudha. Egaa odeeffannoo dhaggeeffadhe irraa inni isinitti hima. Anis waan dhaggeeffadhe isinii galee miti. Maal seetanii obboleettii keenya kun jalqaba irratti abbaa manaa qabdi, daa'ima tokko qabdi. Deebitee abbaa manaa ishii saniin adda baate. Egaa waggaa 10 biyya ormaa teesse. Erga biyya ormaa waggaa 10 teesseetiin booda Facebook irraan jaalala eegalte. Erga jaalala eegalteen booda waggaa 10 guuttee galte. Waggaa 10 guuttee gaafa galtu warratti hin galle jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa manaatiin adda baatee jirti haa jennu. Warri ishii eessa dhaqe? Kan ishiin nama hin beekne wajjiniin jechuudha. Nama hin beekne nama onlaayinii irraan tanaan dura jaalachaa turte jechuudha. Inni sunis maal jedhanii gimbanyaadha jedhan jechuudha. Egaa gimbanyichi kuni jaalatee malee hin fuune haadha manaa isaa hin godhanne. Haadha manaa isaa godhachuuf immoo dirqama eerpoortiitti dhaqee fudhatee galuu miti jechuudha. Isinii galee dirqama namni tokko nama jaalate jechuun onlaayinii irraan nama jaalate jechuun nama fuudhe jechuun miti. Isinii galee an akkasitti yaada jechuudha. Dhiifa manaa godhaa yoon dogoggorree jechuudha. Maal seetanii shamarroonni keenya hedduu miidhamaa jiru. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e yeroo darbe tokko keessa illee jechuudha. Obboleettiin keenya tokko eerpoortii erga gidhaxxeen booda waan qabdu hunda jalaa fudhate ishii achumatti ajjeesee balbala itti cufee itti qollofee biraa deemee jechuudha. Maaliif namni hin beekamu jechuudha. Tariitii bultii barbaaddu nama wajjin jireenya barbaaddi yoo ta'e mucayyoo sunu barumsa akka nuuf ta'uuf jechuudha. Amma viidiyoon kun kan nuuf darbuuf jechuudha. Kan nuuf darbee barumsa akka nuuf ta'uuf namu keessattuu ijoollee shamarran biyya ormaa hojjechaa jirruuf barumsa akka nuuf ta'uuf jechuudha. Akkasiin ta'uu fi walumaa galatti jechuudha. Obboleettiin keenya kun ergaa isa kana jaalattee waggaa 10 turteen booda immoo deebite isa biratti galuu hin qabdu yookaan immoo isaan achitti maatii qabdi. Abbaa qabdi yookaan haadha qabdi yookaan obboleessa qabdi waa namni immoo maatiin jechuudha dhufee nama hin fuudha bakka akkanatti intalli teenya biyya alaatii galtee yoo jedhan yookaan immoo
abbaan isaa ta'uu, obboleessi isaa ta'uu, haati isaa ta'uu bakka hin beekne illee yoo ta'e gaafa gaggeessaa sanii fi gaafa booleedhaa nama fuudha dhugaa dubbachuuf tokkoffaadha jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuu warroonni waan akkasii keessa jirtan waan akkasii irraa qusattanii galtanii maatii keessan bira geessanii bultii godhachuu barbaaddu. Bultii jechuun xiqqaa miti isinii galee. Bultiin cal'isaniituma airpoortii dhaqanii airpoortiirraa wal fudhatanii galuu qofaa miti jechuudha. Bultiin tokkoffaan maatirraan wanti maatiin hin eebbisne tokko hin ta'u jechuudha. Yoomiyyuu taanan isinii wanni galuu qabu jechuudha. Maaliif yeroo hundaa hin dubbatama garuu dhaggeeffatuma qofa ta'e jechuudha. Har'as immoo har'a yeroo namni ijoollee of eegaa namni amanamu obboleettiin keenya akkanatti nyaatamte ebiluun akkanatti nyaatame ebiluun akka ta'e gaafa jedhanu kan hin dhageenye na dinqa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Sa'aatii kan keessa kun raawwatamu sagaleen itti jirutti yeroo sagaleen itti jirutti yeroo waan hundi itti jirutti kun dhaga'amu jechuun baay'ee ulfaataadha. Obboleettiin keenya kunis erga airpoortii waliin bahanii mana isaa geessee waliin iraata nyaatanii erga iraata nyaatanii booda rafuun jira mitiire. Egaa maal isintim isinuu waan beektan jechuudha. Egaa namni kuni nama foon uffatee jiru san irratti immoo dhiira jechuudha. Shamara akka isheetii miti kan bira dhattee wajjin nyaattee dhugdee kun jechuudha. Galgala halkaniin jechuudha. Nyaattee dhugdee erga nyaatanii dhuganiin booda rafuu barbaade jechuudha. Ishiinis maal jettiini haay marammaramnu malee waliin buluu hin dandeenyu. Kanaafuu hin barbaadu jette. Egaa inni kanarratti maal godhe kun tuni bultii dhafuunaaf hin taatu jedhe battaluma isaaniitti jechuudha. Lubbuu ishii dabarsee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hoo ta'e meeshaalee ittiin hojjetu hin jedhan akka jedhanitti meeshaaluma ittiin hojjetu kanaan mummuree haadha ishii lafa godhe jedhan jechuudha. Immoo baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ilma namaati irratti kun raawwatamu jechuudha. Ilmi namaatis immoo hagam akka garaa jabeenya ta'e ilma namaa hin amaninaa wanti jedhamuuf kanaaf jechuudha. Isinii galee egaa obboleettii keenya kanarratti kanatu raawwatame jennee kan dubbannuu fi nuti barumsuma haa ta'uu fi malee waan biraatiif miti. Obboleettiin keenya darbiteerti mitiiree darbiteerti hundi keenya achuma deemnaa lubbuu ishii haa maaru. Garuu immoo wanna tokko wanti nu beekuu qabnu jaalannee nama sana erga jaalanneen booda ammas irra deebiidhaan seentanii erga jaalattaniin booda dirqama inni dhufee booleedhaan si fuudhuu hin qabu. Airpoortiidhaan si fuudhuu hin qabu. Warri keessan maatiin keessan dhufanii yoo si fuudhan gaariidha. Maatiin keenya immoo erga fuudhanii galaniin booda namni kuni yoo nu dhiisuu hin barbaanne yookaan immoo bultiin faana godhachuu barbaada yoo ta'e karaa maatii keessatiitiin dhufee eebban jaalalaan akkasitti jechuudha. Kan gaa'illi ta'u malee ooluma jedhanii miti. Immoo bakki dogoggora ishii jechuudha. Erga dhaqxee mana isaa dhaqxeen booda hin marammaramnu malee yookaan immoo mirmaraa taasifannu malee laallamnu malee shakkite jechuudha. Isinii galee erga shakkiteen booda marmaraa taasisnu malee jennaan inni mootu jechuudha. Ajjeese jechuudha. Ishiin osoo achi hin naqin kana raawwachuu qabdi. Osoo isa wajjin airpoortiidhaa inni dhufee hin fuudhin tarii galtee raawwatte booddeerra immoo isa san marmaraa jettu sanillee raawwachuu qabdi turte jechuudha. Garuu haala hin taane ta'e jechuudha. Kanarraa of eeggadhaa isin jechuun barbaada irra deebiidhaanii keessattuu warri kuwwanumaa miti keessattuu warri amma reefu biyya ormaa dhaqaa jirtan jechuudha. Yoo dhageessanii jiraattan ta'e Habibaa biratti jechuudha. Namoonni baay'een hin hordoftu dhaggeeffattu nan beeka. Nama dubartii 85 dhiirri tokkichi janajjanee maallaqa ishii irraa nyaatee deebisee viidiyoo qaama qullaallee akka of biraa qabu namichi sun dubbatee jira jechuudha. TikTok Habibaa irratti namni kana dhaggeeffattan namni waan tokko odeeffannoo dhageessan dhugaadha. Bakka of eeguun qabaanis jettanii of eeguu qabdu malee
yaada haasofti inna viidiyoo ishii taasofti yuutuubii guddifachuuf hin jedhina isin fayyada wanni nu haasofnu jechuudha. Nuti yoo nu laaltan hangam nu laaltu laayikii iyyuu namaan xuxxanii sheerii iyyuu hin gootanii huma laaltanituma dhiistu jechuudha. Sabskiraayibis hin gootan callistanituma laaltanii bira darbitu rakkoo hin qabu nu gaarummaadhaaf malee waan biraatiif miti. Namoonni yuutuubii irra hojjetanii tokkoffaa yoo viidiyoon nama laalame tariitii kaffaluu danda'a. Immoo akkasumas odeeffannoo garaagaraa nutu irra dhageenye dafnee isin biraan geenye jechuudha. Keessattuu warroonni haaraa warri nu hordoftan sheerii laayikii godhaatu warroota biraa akka gahu jechuudha. Viidiyoon kun kanaadha. Of eeggannoo guddaa godhadhaa. Wabii agaltan maatiin keessan dhufeetoo isin haa fuudhu. Yoo abbaa manaa keessan kan biraa hin baatan kan duraa wal beektan kan biraa baatan yoo hin ta'ini abbaa nama jaalatanii onlaayiniidhaan abbaa manaa biraa godhachuuf yoo ta'an yeroo san immoo of eeggannoo guddaadhaan itti deemudha jechuudha. Maaliif tokko dhiiste tokkotti deemaa jirti waan ta'eef isa san immoo jabeessitee qabachuuf kan duraa maaliif akka addaan baate beektee san booda kan lammataa bultii ishii kan lammataa seeraan qabachuun dirqama dubartii takkaati jechuudha. Yoo akkasittis ta'e yoommoo heerumtee inni heeruminis ta'e bultii godhachuu barbaaddi yoo ta'e seeraan kan maatii ishiitirraa dhufe kabajaadhaan ishii fuudhe san wayya jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoollee meeqaata kan harka duwwaatti hafe ishiin tun garuu lubbuu ishii dhabde jechuudha. Kanarraa of eeggannoo akka